Aayisha Maarkafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata rabbiin isiniin jedha. Har'a immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeen jiran isiniin jedha. Viidiyoon biraa maal obsee unaan jechanii namni mucayyoo kana wallaaltan jirtanii nama jabduu nama cimtuu tokkodha. Akkuma fayyoo jaalalaa jechuudha. Mucayyoon kunis Asteer Asallaa jedhamti. Asteer Asallaa baay'ee nama cimtuu, nama jabduu, nama ilmoo qabu, nama baay'ee kabaju, baay'ee nama jaaladhuudha mucitti. Garuu walitti dhufeenya hin qabnu. Jira mitiire wanti ani ishee ajaa'ibsiifadhu keessa achi teessee hojjettee galtee immoo hiriyoota isheetii fi warreen achi jiraniif dhaamsa gaggaarii waa'ee ijoollee irratti namatti gatanii deemu. Wantoota garaagaraa irratti dhaamsa babbareedaa namaaf dabarsite jechuudha. Mucayyoo kana baay'ee ajaa'ibsiifadha. Baay'ee tokkoon ishee dinqisiifadha jechuudha. Kanaaf immoo anas nan beektu akka uumamee lafa kanarra jiru waan na beektu natti fakkaatu. Maaliif yuutuubaraa kan ta'e nan beektu jechuudha. Innaa kanaaf mucayyoo kana lakkoofsa bilbila isheetii yuutuubii ishee jalaan argadha jechuudha. Yoo narraa kaastee akka carraa ta'e viidiyoo irratti pranking godha. Pranking godhu sana immoo prankii kana laaluudhaan dursa like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Mee irratti daawwala. Yoo milkaa'e yoo milkaa'uu baadhe immoo homaa gochuu hin danda'u. Viidiyoo biraa hojjedha jechuudha. Kanaaf mee Asteer Asallaa irratti daawwalla jechuudha. Yoo waameen irraa kaastee dhukkeen irraa kaasa jechuudha. Deebisee itti daawwala. Inni isaarra. Garuu sa'aatiin taanedha. Sa'aatii 11 walakkaadha galgala keessa. Meebii yoo kaastee deebisee itti daawwala. Ayyaantu Asallaa. Qoyqa. Yoo kaaste. Hordoftoota kiyyaa mucayyoon bilbila hin kaastu. Maaliif akka isin bilbila hin kaasne hin beekuun isin jedhamee fi booddee deebisee na daawwaduu dandeessi. Garuu ani dhaamsa pirankii fakkeessee wantoota viidiyoo ishee irratti ajaa'ibsiifadhe wantoota dinqisiifadhe tokko batalaa viidiyoo irra hojjettee isheen gadi dhiiste tokko baay'ee tokko nagarrame baay'ee natti tole. Wantoota akkasii irratti achumaan pirankii ishee godhe maafan isheen ajaa'ibsiifadhe jedheen ture. Garuu maa gochuu hin dandeenye, isheen narraa kaasuu hin dandeenye. Mucayyoon kun mucayyoo cimtuu baay'ee nama tattaafatudha. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa isinis deematis like, share, subscribe gochuudhaan bukkee dhaabbadhaa isinii jira. Maaliif hojjettanii warri biyya keessa jirru baay'ee isaa wifi kanfaluun baay'ee ulfaata. Tokkoffaa akkaataa ittiin viidiyoo hojjetan baay'ee tokko namatti ulfaata. Dhugaa rabbii dubbachuuf silichitti nama godha jechuudha. Waaqa. Kanaaf namni firii ta'ee si faana hojjetu maaliif ilaalcha hin qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf viidiyoon nuti hojjetu nurrattiin ayinoo viidiyoon baay'ee sammuu keessan bohaarsu wantoota akka diraamaa wantoota garaagaraa baanee hojjennee hin beeknu garuu ammumta iyyuu jaada qabnu wanta biyya keessatti argine iyyuu teenyee isa mana keessa teenyee isiniif qoonnu immoo warreen ittiin gammannis jiraachuu dandeessu warreen itti gammaddanis immoo jiraachuu dandeessu jechuudha. Garuu wanti isin gochuu qabda amma danda'amite warreen yaada gaarii namaaf qabdan laayikii sheerii yoo gootan wanti isinirraa hir'atu hin jiru jechuudha. Kanaaf anaan fakkeenya biyya keessa jira miti ijoollee biyya keessa jiranii viidiyoo nan daawwadha kan warra illee jiraniif nan daawwadha maaliif waa'ee faan banaa ta'a waan ta'eef Itoophiyaa keessatti lakkaa'amu miti amma tokko biyyuu sanaaf malee birrii lakkaa'aaf miti.
Kanaafi wantoota isin fayyadu keessaa fudhatanii wantoota isin fayyadu dhiisuu qabdu. Garuu akka ijoollee Amaaraa maaliif wanti hin taane minaamin hundi ta'e an fakkeenyaaf chaanaala afaan Amaariffaatiin itoo hojjennee dhugaa waaqayyoo dubbachuuf ijoollee Oromoodhaaf akka yuutuubiin guddatu beektumoo beektan garuu namni keenya waliin guddisu. An fakkeenyaaf ani itoon qubee Amaariffaatiin mata duree barreessee qubee Amaariffaatiin waan hunda godhee afaan Amaariffaadhaan dubbadhe yuutuubiin kiyya akka guddatu nan beeka. Hundumti keenya yoo hin beekna garuu immoo har'a ishii jiraatu hojjeftee har'a YouTube kanaaf jecha immoo loqoda kee jijjiiruun immoo guddina barbaaduun sirrii miti. Maaliif yoo nama guddistan maan dhabdanii jechuudha. Kanaaf warreen jajjabaachaa jiraniif laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi ana mala kiyya keessatti dhugaa rabbi dubbachuuf sobee boo wantoota garaagaraa miidiyaa irratti dhiisiiti uumama kiyya lafa irratti hin fedhu. Maaliif yoo laayik naa godha yoo sheer godha maaliif nama dararuu hin barbaadu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko masubanii na dhukkubee maalaan ta'ee akkasaan ta'ee hin sobu waaqayyo na dhibee maafan dhibee ofirratti faarsatoon nagaa qabu laayikiif jecha dhibee faarsaa yoo laayik naa godha yoo gochuu baattan immoo dhiisaa dhugaa dubbachuuf yeroo namni rakkina siqiqii garaagaraa siin toleessi malee laayikiin gootan sheeriin gootan maaliif kun dhugaa rabbii dubbachuuf. Anna muciitti dhaif ayyaantu asalaatiif like share subscribe gochuu garuu nan argadha walitti deebina jechuudha. Viidiyoo kiyya yoo argites immoo akkana qabanne abdii qaba beebi hordoftu haadha ijoollee waan taateef maybe YouTube hordofte yaadu. Kanaaf maatii waliiti garuu nuti waliifi baay'ee namatti tola jabaadhu haala gaarii irra jirta YouTubein kee deemaa jira baay'ee tokko namatti tola. Jajjabaadhu akka haadha ijoollee taateetti wanti hin taane dargaggeessi iyyuu achitti dadhabee kan hojjetee hunda isaanii miti. Namoonni tokko tokko galanii dugda duubatti kan irraa hafan jiru. Maaliif garuu mana ma'aarsaa mana hambisa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Anu yeroo booddee dhiisuun kiyya naaf jechuudha. Maallaqa shama keessa jirtu fudhannaan kana booddee wanti kadhaa namaa nageessu hin jiru. Maaliif namni keenya mun barbaade maan ta'in wanta yeroo irratti hundaa'e wantoota tokko tokko hojjenneyyuu hala baanee firii taane jajjabeeyyii miti gaanuu maal goona uumama keenyaan ijoolleen Oromoo jajjabina hin qabnu garuu dhiifama naa godhaati iddoo tokko tokkotti immoo godinoota garaagaraa keessa warri jiran xiqqooshii wanti ta'uu danda'u garuu gara keenya baay'ee sodaa biraa ta'uu hin ta'in ulfinni jira kabajji jira safuu jira akka barbaade dhiira faana baate atoma fakkeenyaaf ani miidiyaa irratti ba'ee dhiira faana akka barbaade ta'ee viidiyoo garaagaraa gallakkisee akka yuutuubiin kiyya guddatu na beeka garuu mitika kaayyoo qaba garuunis kaayyoo qaba jechuudha kaayyoo qaba kaayyoon isaa sun immoo akkasittiin ba'ee viidiyoo kiyya guddifachuu nan danda'a garuu namni maaliif normaal na ofii kiyya of ta'ee namaan alatti yoon hojjedhe yaada tokko tokko amma ijoollee namti tokko tokko qoosaa garaagaraa miidiyuum garaagaraa irratti illee qoosan shamarree qobaashii jirartuu fi baay'inaan hin ilaalamu warreen dhiira faana waan barbaadan godhatan malee maaloo laayik nu gootan maaloo sheer nu gootan dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee nama aarsitu maaliif kadhaan barbaachisu kuni inni akka isiniin jedha yoo isinitti tolee laayikii naa godhaa kadhaa isin barbaadu kunu kadhaadha garuu maybe kanaaf adaraa isinitti ta'uun jedha. Garuu ani qophaa'an jira garuu xiqqooshii manni keessa galu daa'imoonni garaagaraa gibbii keessa waan baay'atanii fi diraamaa malee akka ittiin hojjedhu qabu maaliif hojjetan sagaleen daa'imaa sirrii miti hin beektu ijoollee yoo booche sirrii miti wacoota garaagaraatu jira beekimmoo yeroo sana immoo yaadnati yaadallee sammuu keessa buuf si bada jechuudha agoodaa irratti baatee immoo qophaa kiyya jechuun immoo qophaa koo immoo waraabuu danda'u goodaa irratti jechuudha mana keessatti viidiyoo akkam barbaadetti ofii kiyyaa kaawwadhee waraabachuu danda'a mi'a isaanan qaba garuu uummayyuu dhagaa jirtu ta'e wacoonni hin jiru jechuudha mana kiraamuu beektu yeroodhaaf ijaarradhee akkan ittiin galle beektuu makiinaa keessa kan jiru sagalee garaagaraatu jira jechuudha garuu otoo naannofiin otoo wanti hin ta'in warri laayikii sheerii gochaa na bukkee dhaabbachaa jirtan hundumti keessanuu galatoomaan isiniin jedha. Asumaan ayyaantu asallaa baay'een si jaaladha baay'een si kabajaa mucayyoo cimtuu nama borii keetiif tattaafatu nama wanta gaarii tokko namaaf dabarsuudha innaa kanaaf itti jabaadhu warreen si gadi jiranis immoo sheer godhii fi bukkee dhaabbadhu jajjabeessi tokko fa'aanuma jechuudha maaliif ofi kiyyaafis maaliif akkamitti sheer naa gochuu dhiifta takkaa guyyaa tokko sheer naa goote miti ijoolleen xiqqoo ishee amma achi sirte yoo sheer namaa goota maal qaba meeqon maal qaba dawwalte miskoola goote ganaa itti falfalaa qo'a
Milikita gochaa dawwalte